torbee dhufu namoonni keessummeessanii Tolasaa Baacaa, Birraatuu Dabalaa, Shaashituu Shumaa, Shibirree Taammanaa ta'u. Waaqayyoo afaan sagantaa keenyaa nuuf haa eebbisu. Dhiifama dhumarratti beeksisa jira. Nama waa barbaadutu jira. Namni akka Waaqayyoo jiraa'u Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume kana kan fakkaatu kan isa dhigitu samii gadittis samii olittis iddoo hundumaa kan akka Waaqayyo keenya jiraa'u jedhee isin gaafachaa jira. Maal jettu isin saba Waaqayyo? In argine jedhanii lama fitan gaaffii akkasii fuddeen dhufini. Injiru in argine injiru eebbifama. Kottu jedhe kan nama sodaachisaa maali? Abadhu jedhe abadhu. Kaas harki godhe kaas. Nan soqosu. Kaas harka godhe. Kanaaf kaas harka godhe. Gammadeeyaa. Golfeera. God have mercy. Kamu sodaachisaa. Kanaaf kaas harka godhe. Kaas harka godhe kanaaf kaas. Injifataa dhaabbee kun. Dhaabadhu jedhe. Eessaa dhuftan isin? Nuti keessummaadhaa lafaafi. Eessa bakki jireenya keessanii? Yeroo muraasaaf jiraanna. Baaga dabbaa dafaati. Isin arguu barbaadu. Ammaaf abbaatti dafaati. Baana bira. Deebii jedhe. Dhagooyi. Ish ta'a wal agarra. Guyyaan tokko jira guyyaatti laftiif banti waaqa darbanii. Guyyaa xumura barootaa gurguddoonni lafaa yerootti kufan. Guyyaatti ni moofan darbee inni haaraan achi as ba'u. Guyyaa bara jalootaaf jallinatti xumurritti ta'u.